Okay. Waaqayyo kamtu ergama waaqayyo gara Maryamaa erge. Waaqayyo abbaala maaltu jira beektaa koyi. No Dave waan si gaafa please ummanni hedduun eegu jira dafnee xumura. Eenyutu gara Maryama ergamaan waaqayyo eenyu biraa dhufe dura? Waaqayyo abbaa. Waaqayyo abbaa. Eenyutu ergamaa waaqayyo kana gara Maryama erge? Waaqayyo abbaa. Eenyutu ilma deessa jedheen ilma? Sadan waaqayyo tokko kan taane. Kana singaafannen kana singaafanne eenyutu ilma deessa Maryamaan jedhe dubbii sana eenyurraa fidee Maryama dubbate waaqayyo abbaa biraa dhufee mi waaqarraa? Eeyyee. Okay. Ilma deessa jedheen gaafa Maryam gadaameessaa keessaa ulfa ji'a 9 qabdu waaqayyo abbaan eessa ture? Samii marra jira ka. Allaqe. Garuu immoo afuuraan garaashii keessa jira. No Fitte wallahi fitte deebiste maal na gaafat gaafadhu deebiste amma isa kana naafanni si manaadhi amma gaaffii tokkoon si gaafadha. Isaan quraana saka isa gad deebi'ee altaabboon irraa ba'e abdii itti fufe dandeenyu daqiiqaa tokko ni taasisa daqiiqaa takka keessa deema. Abu koy. Maaltu si bilbilu jira? Akka du'u dubbateera dhaggeeffadhu. Maaltu si dubbachu maal waan ati haasa'u maa keessa deemta taayi yoo kana booda gara biraa deemtee deebite siin baasa. Hin deemin. Ani sayyuu deemne. Deemtee dhufuu jirta keessa gabbuutee feetu namaa si bilbila. Maal jettee Ciisaa maal jettee? Isaan akka du'aa kaafamuu fi akka deebi'u dubbateera quraana keessatti. Haa dubbatu kaa maali duba? Waaqa haa du'u nama maali Isaan nuti waaqa jenna Isaan nama ni du'a. Ni nyaata ni dhalate maal jechuun okay quraan hindu'u immoo jettu sinimmoo maal jette hinduune ol fudhatame malee jettu hinduune ka hindu'a dhufee du'a wayawma amuutu jira gana dhufee du'a akka islaama hadiisattis akka quraanaatittis wangeelatu hinduune wangeela irratti hinduune boqonnaa hinduune jedhu sii kannu sii kannu eeyyee bani eeyyee kuna Ibroota boqonnaa jaala koostor babani. Sanuma yoon dogoggoruu baadde. Naa baasaa ijoollee. Quraanan seenin fitti wangeela hin quufneete wangeela keessaa hin baane gara quraanaa fitti hin deemin quraanni si rukuta. Ibroota ja'a meeqa? 7. Dubbisuu? Dubbisi. Lafti bokkaa yeroo baay'ee irratti sanii miti 7 ja'a waan isa qoyme irrana yaadachiisa wangeeluma irraan fanne 5 7 yaa 5 7 inni haa dubbifatu inni wangeela hin qabu qaba yoon bahe connection okay asuma taa yaayee inni haa dubbisu abdii dubbisi Yesuus biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti okay sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waammataa gara isa du'a isaa oolchuu danda'utti hin dhiyeesse hayyee sababii inni ulfinna waaqayyoof gad of deebisee isatti of kennateefis kadhaan isaa hin dhagameef. Gobas okay amma sirratti isin gaafadha isin lachuutu isin lamaan irraa kafeetan deebisa waan isin jedhu yoo isin kiristaanni waaqayyoon kadhattan waaqayyoon isin dhagaamoo isin hin dhaga'u. Ni dhagaa. Gobas abdii si dhagaamoo isin dhaga'u waaqayyoon? Maaf hin dhageenye. Gobas ilmi waaqayyoo tokkicha kana gaafa abbaa kadhatu abbaan isaa dhageemoo hin dhaga'u yoo isaan dhaga'u jettan anaa fi atiifillee hin dhaga'u waaqayyoon walii gallee? Gobas Yesuus Kiristoos waaqayyo kadhachuu ture moo kadhachuu hin turre? Imimmaaniin. Maal isaatiin? Dubbis irra deebi dubbis takkatti anaaf banadhaa qoy. Maal isaatiin kadhate? Sirriidha qoy yaadi kee sirriidha. Maal isaa harkaan kadhate afaaniin kadhate. Jechuun okay hold on dhaabbadha namni lamanatti naasayina maraatatti niti ati nama dubbisee fi itti dhiisi nama lama hojjaa maranaata waan kana naa dabarsime qoy waan takka waan isi dabarsu jiru hin danda'u jedhi bakka maranaata dabarsiif hin danda'u toon taane isaaf hin deebisaa deeqaa tokko bicha naa kenna qoy deeqaan sii kanna bayi borokotto gus gaafii jalqaba irraa kaasee gaafii nama sadii tareera dhaabbadhu boqonnuma tana okay Yesuus biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddoodhaan mee sagalee akkami sagalee guddoon dhageessisaa mee sagalee guddoo yeroo jedhan tan akkami
Anamma xiqqoo isiniif yaada amma danda'u. Sagalee guddoo. Hunduma isaa. Sagalee guddoodhaan. Ila Ol fuudhe ni lallabeemi. Boonutti lallabe sagalee nutti waliin kaasin jechuun daangaa tarkaanfatee jechuu miti. Waan lallaba wayiti. Iyyuufa. Okay. Yesuus biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddoodhaan imimmaaniin booyamoon boonya imimmaanni beeytanii iyyuu. Miti? Waaqayyoo booyemoo namaaf booye. Eenyu booyen si jedhe waaqaa booyemoo namaaf booya. Namaaf booya. Nama Yesuus booyu jira. Hayyee. Kadhataa fi waammata kan kadhatu nama moo waaqaa waa kadhata? Waaqaan nama kadhata moo namatu waaqa kadhata? Namatu waaqa kadhata. Goobas Yesuus imimmaaniin booyee Waaqayyoodhaan gartee kadhatee gara isa du'a oolchuu danda'u eenyutti imimmaanii fi kadhata kanaan eenyutti booyu jira? Iyyannaa kan eenyu dhiyeessu jira? Waaqa abbaa. Waaqa abbaa kan du'arraa nama baraaruumi? Goobas du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse. Sababii inni ulfina Waaqayyoof kabajee of gaddeebiseef yeroo tokko nama tokko dhuftu kabajaadhaaf of gaqqabdu of hin guddiftu. Waajjira tokko yeroo ixees muummee ministeera bira ixees of hin guddistu kana jecha of kabajaadhaan haadhaaf abbaa kee birattuu kabajaadhaan innis Waaqayyoof ulfinaan kabajaadhaan of gaddeebisetti of kanneefis kadhanni isaa ni dhagameef. Maal kadhate Yesuus Kiristoos? Wangeela Maatiyos irratti Maatiyos 26 yeroo wartee yaa Waaqayyo xoofoo dhiphina kana maal kadhate kanuma beeke Yesuus maal kadhate Waaqayyoon maal kadhatee fi maal isaa dhagee Waaqayyo maal kadhate maaltu isaa dhagame iyyee kadhate Waaqayyo akka inni dhiphina sana dabarsu jedhu sanadha. Dhiphinni san xoofoon dhiphina san du'aa miti. Waaqayyo isaa dhagee moo dhageenye? Dhagee inni kun gaam dhagee no lakki dhageenye. No naa deebisi. Waaqayyoon Yesuus Kiristoos asirratti kadhata isaatii fi imimmaan isaa hunda Waaqayyo isaa dhagee jedhamoo hin dhageenye jedha. Maal isaatiin akka kadhate maal isaatiin kadhataa mee gurbaa mee usate afaaniin siin buusamoo cal jettee teessa sitti dubbachuutti jiru abdii kabaja siin godheen teessa jira nama lamaa hojii haasofni biyya lafaarra numaa hin jiru telefoona nama tokko hojii haasan haloo abdii maranaat wangeelli Yesuus kadhanni isaa dhagahame jedhamoo hin dhagahamu jedha kunoo barreeffamee jira. Dukkisicha naa baasime dukkisicha. Kan hin baasee ammas dubbise maal na jala deemuutti hin jirtu kan inninis dubbise ati dubbise ol deebime. Inni rakkoon qabu amma qoygaa isa kanan si dubbise naan ibsin gaafin si gaafadhe Waaqayyoon yoo kadhattan isinii dhaga'ama duraan isiniin jedhe Waaqayyoon yoo kadhattan eeyyeeddan Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyo anaa fi Yesuus garagara ilma Waaqayyoo jettan Waaqayyo tokkicha ilma isaa jaalateettan abbaan ni jaalata abbaa isaa kadhate ilmooti yoo anaa kadhatte waan kannaaf garaan laafaaf hin dhoowwadhonu loon maraa taate malee Yesuus Kiristoos imimmaan dhangalaasee kadhataan gara gartee abbaa isa du'a oolchuu danda'utti isatti iyyannaa galfate iyyannaan san isaa qeebalamte moo isaaf hin dhawwatamne awwaatamte jedhama hin dhaga'ama wanta inni dhaga'ame jedha tole fannoorra yeroo jiru Yesuus Kiristoos xoofoo dhiphinaa kana eelooy jedhee yeroo kadhatu xoofoo dhiphinaa kana akka fedha keetiin narra dabarsi jedhee kadhate moo kadhanne kadhate isaa dhaga'amte moo hin dhaga'amne hin dhaga'amne du'atti dabarsamee kenname hin dhaga'amne moo dhaga'amteef hin dhaga'amne kanaafuu Waaqayyo hin dhaga'uufi miti Yesuusiif ni dhagaafi okay dhaga'amteef moo hin dhaga'amneef kadhannaan sun garuu hin dhaga'amneef kadhannaan Yesuus na dhaggeeffadhu please sa'aa ifiif ajenda wangeelli keekka jedhu kadhannaan isaaf dhaga'amtee jedha ati hin dhaga'amneef jetta Waaqayyoon kadhadhaa jedhe isiniif dhaga'a Waaqayyoon ilma isaatiif hin dhageenye anaa fi atiif isiif dhageettee biyya lafaarraa hin yaadin waan jedhe Yesuus Kiristoos na ajjeesi du'a kana jalaa na baraari jedhee kadhate moo yaa abbaa na ajjeesi jedhee kadhate du'a kana jalaa yoo fedha kee ta'e narra dabarsi du'uu barbaade moo du'uu hin barbaanne Yesuus yoo fedha kee ta'e narra dabarsi garuu yaadi kee raawwate eeyyeen du'a san jalaa baraaramuu barbaade moo Yesuus na ajjeesi jedhee kadhachuu ture moo nan ajjeesin jedhee kadhachuu ture akka foon isaatti baraaramuu barbaade ture
Goobas akka foonsaa sanitti kadhate san abbaan isaa dhagee moo hin dhageenyeef? Dhagee wangeela abbaan. Hin dhageenyeef miti. Kanaafuu wangeelli boqonnaan kun kijibaami? Inni kam? Lakki. Amma dubbise kun. Luqqisii irratti barreeffame qaba. Kunoo akkana jedha. Kadhanni isaa isaaf dhagaamee jedha. Ati hin dhagaamneef jetta kamiin fudhadha? Dubbii keeti moo kan wangeelaa kanaan fudhadha? Luqqisichi Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Ajaa'iba! Waaqayyoon ilma isaatiif hin dhageenye kadhadhaa isiniif kanna Waaqayyo namni dhagee. No, eega Yesuus hin dhageenye peentee dhagee Waaqayyoon. Amma gaafii tokkos naa gaafadhu mee'an. Qoy qameeti gaafii midduu seentati. Nama lama wajji xumuratanii namni inni adeemu abdii maal taate? Haganni baafatuudhaaf ibi. Hangeen baafatu mata dure yaadanii waan kanarraa nama jijjiira wanti shiftii achi nu gootanii naan danda'u. Dubbisee dhufu. Hai Waaqayyo nama dhage. Waaqayyo Yesuus hin dhageenye sila abdii dhageya. Haleluuyaa jechaa isin dhage Waaqayyoon kadhannaa ta'e. Eeshi anis makana isin deebisu. Qoy inni adeebisu dubbisu qoy dura. Sammuu isaatiin adeebisu sammuu keetiimi. Akkasuma luuma. Okay, inni kun iddootti fannoon irra dabarsii jedhee kadhate mini abuko. Waan jedhe Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddoodhaan yeroo fannoo irratti sagalee guddoo imimmaan dhanga achirratti booyuu ture. Lallabu ture. Elooy lama sabaqtanii Waaqayyo ko maa kana na dhiiftoo xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsiyoo jedhee iyyee kadhachuu ture miti. Kadhanni inni fannoo irra kadhate akkasi booye gara du'a isa oolchuu danda'u dhiyeessa san. Fannoo irratti mini kun. Na dhaggeeffadhu kaa. Na dhaggeeffadhu. Imimmaaniin maal kadhate ayyee amma naa deebise. Yesuus Kiristoos imimmaaniin gara du'a isa oolchuu danda'u maal kadhate kun du'a isa oolchuu danda'u jedhe. Du'a isa oolchuu danda'u. Gara isa du'a oolchuu isa danda'utti dhiyeesse sababii inni ulfina Waaqayyoof gad of deebise. Kadhanni isaa dhagaameef. Kenneefis kadhanni isaa inni dhagaameefidha. Naa hime ayyee waan kadhatee Waaqayyoon dhageef naa hime. Waaqayyoon kan kee waan kadhatee dhageef. Sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waan gara isa du'a maal kadhate danda'utti dhiyeesse. Ragaan akka waan kadhate. Ulfina Waaqayyoof gad of deebise. Sataraamee qara deebi'a. Maal kadhatee ture? Maali ije Yesuus maal kadhachuu ture? Naafi boqonnaa bira waan inni kadhachuu ture. Qoonqoo kadhatee moo maal kadhate? Maal kadhate? Yesuusi kadhateesi qurxummii jalamaaf bideeyya 5 bartoota isaa fi sabachitti argamu. Maal kadhate? Booyee imimmaaniin iyye imimmaan booyee kadhate iyye sagalee guddoodhaan ragaa deemfidi qurxummii kadhate yotte biddeena Waaqayyo qurxummii kadhatu Waaqayyottuu natti qurxummii kadhatu mee qurxummii kadhate jedha fidi bakkuma qurxummii kiristaanni kan amanu jiru addunyaarra faranjiinii fi amaariin fi oromoonuu. Ajaa'ib qurxummii kadhatee naan jedha biddeenatti booyee eelo kadhata imimmaan guddise. Fudhadhaa wangeelli nu harka jira fudhadhaa. Inni kun abu iddoo amma jettee ibsu inni kun. Inni ibsu maal akka inni kadhate atumti naaf ibsi maal kadhate iddoo kanatti. Okay kana siin hin jedhu Waaqayyoon abbaan ilma isaanii dhaga'ama hin dhaga'u. Hin dhaga'u takkaan hin jedhu. Naga sirriitti dhaga. Yesuus Kiristoos abbaa kadhate du'a nan ajjeesin jedhee kadhate moo kanan akkanan ajjeefne. Iddoo kanatti miti malee kadhateera. Aboo san siin hin jenne dhiisi iddoo kanaan sira dhiise wangeelaa usin barbaade. Yesuus Waaqayyo abbaa isaa yoo kadhate abbaan isaaf dhaga'ama hin dhaga'u. Naga. Yesuus Kiristoos akka du'a jalaa baraaramu abbaa kadhate moo kadhanne. Kadhateera. Dhageef baa hin dhaga'uuf abbaan ilmaaf. Baa kanarratti Waaqayyootti waliin galle. Hin dhaga'uuf jecha Waaqayyoon Yesuus. Hin dhageenye garuu kadhannaa isa kan dhageeraaf maaliif hin dhageenye isa jedhu nagaaf. Maaliif si gaafadha waan hin dhageenye jedhu maaliif si gaafadha. Iccitiin isaa mos keessa jira ka. Waan Yesuus abbaa kadhadha abbaan inni waaqadha jedhu siniif kan kadhadhaa jedha maal ati maal abdii maal irraa qabda Waaqayyo ilma isaatiif hin dhageenye abdii qabdaati maal si gaafadha. Maaliif hin dhageenyeef naan jedhi ka. Waaqayyoon si dhagaa siin gaafa ati Waaqayyoon si dhagaa. Sirriitti naa dhagaa. Ilma isaatoon ni dhagaa. Sirriitti dhagaa. Hin dhageenye manaan jenne ilma isaatiif. No sirrii mammooddootti hin dhageenye moo qaba maalati waan hundumaa dhageessa moo ilma kee. Anan jenne ilma anaa mi bara Waaqayyoon namaa miti bar. Beekee. Namaa miti bar.
Nama miti. Amma ko Rabbii maaliif hin dhageenye iddoo sanatti gooftaa Yesuusin iddoon itti xoofoo rakkina kana irra In dabarse. dhaga'uu jedhe kaayyee. Yesuus Kiristoos hayyee. Okay, wooma du'aa kanarratti si qaba eenyu kan ko. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoosiitu warra isa fannise na ajjees jedhee immoo Waaqayyootu ajjeesaa jedheen. Inni kun jalqabuma barreeffamee jira akka inni dhufee duura. Ani san sin gaafanne. Yesuus Kiristoositu fannoorra na ajjeesaa jedhemo. Waaqayyo abbaatu ilma kiyya kana fannoorra ajjeesaa jedheen. Lamman isaaniiyyuu hin jenne jalqabumatu wanta qabamee jirudha inni kun. Hojii sayxaanaati moo hojii sayxaanaati miti nama ajjeesuun. Karoora Rabbii. Inni hojii seexanaati. Karoora Rabbii naan jedha. Okay, warri Yesuus Kiristoosin ajjeesan ajaja Waaqayyoon raawwatan moo ajaja sayxaanaati? Isa barreeffamee raawwatan. La ilaha illa. Namni isa amma fakkeenya waan barreeffame tokko seera Itoophiyaa keessatti waan barreeffame tokko irraa godhe nama seera jettee cabsee miti. Sirriidha. Warri Yesuus ajjeese kun warra yakkamoodha moo yakkamoo miti? Isaan warra isatti namanni turani. Aboo abbaa fedhe haa taatu waan okay, warri isa amane ajjeesu warra isatti amaneetu ajjeesuu qaba barattoota isaatu ajjeesuu qaba Yesuus. Lakki. Okay, abbaa fedhe haa taatu warri Yesuus Kiristoos fannise kun yakka Waaqayyo waan barreeffame raawwatan moo waan Waaqayyoon hin barreessin raawwatan? Waan barreeffame raawwatan. Kanaafuu warra jaallatamu ajaja Waaqayyoo fudhataniimi? Eeyyee. Goobas jakkamoo jarri kun jireenya bara baraa argatan moo hin argatan? Argatan. Hin argatan moo hin argatan? Tasa hin argatan maaliif yoo Yesuus sanatti deebisanii. Namni ajaja Waaqayyoo fudhate abboom ajaja Waaqayyoof ajaje moo Waaqayyoof hin ajaje? Nama ajaja Waaqayyoo dideetu ajaja faalleessaami? Amma ko inni ajjeesaa jedhee inni kan isaan ajjeesan dhaggeeffadhu. Eenyutu ajjeesaa jedhee dabarse eenyutu ajjeesaa jedhee ilma kiyya kana? Isaan gatii hin fudhanneefdha. Isa gatii hin fudhanneefela du'uusaadha kan barreeffame malee isaan ajjeesaa jedhee isaanitti barreeffame ittiin kennan. Eenyutu Waaqayyoon ajjeesuun namaa ni ajaja ilma namaa lubbu Yesuus cubbuu ni qaba? Hin qabu maal qulqulluudha quraaniyyuu qulqulluudha. Okay, nama qulqulluu ajjeesuun yakka moo yakkaa miti? Yakkadha. Warri Yesuus ajjeese kun yakkamoodha moo yakkamaa miti? Yakkamoodha. Waaqayyoon lubbu namaa ajjeesaa jedhee ni ajaja abboomii kurna keessatti hin ajjeesin kan jedhu caafamee jiraami? Nabboom. Goobas waan ajaja sayxaanaati Yesuus Kiristoos nuuf duuf dhufee akkam jettan isin? Okay, gaariidha inni kun. Al tokko yoo bilbilli koos hin jeeqiin malee al tokko takkaashee duwwaa naaf obsi. Ayyee. Ani moo gidduulitu abboomaan si deebisu? Dadhabne boo. Abbaa caalii jirtu? Na baasi. Atumti na baasi. Ani konkolaataa oofama bakka. Ishi suuraa 1933 na baasi atimoo. Quraana irraa naaf fiduu maal naaf fidda suuraa? Maal naaf fidda quraana maal? Abboomamaan ture. Abboomamaan ture suuraa 13. Maaliin si jedhe gaafin kiyya maal ture? Waa'ee duuf waa'ee dhiisuusaa. Duusiin hin jenne maal ture gaafii maaliin si gaafadhe? Waa'ee duuf waa'ee dhiisuusaati ka waa'ee duusaa sirriidhaa fi sirrii mitiisa. Akkasiin hin jenneen. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ajjeesa Waaqayyootu ajjeesaa jedhee ajaje moo fadhoofiitiin warri mootummaa Yihuudoota ajjeesan? Barreeffamee jira Yesuus Kiristoos ofiisaa quraana keessatti dubbateera. Gurba afaan Oromoo irraa qoban qabduusa? No dubbateera ka ofiisaa dubbateera akkamitti akka waan siin jedhan san hin jedhan akka namni hundi hin du'a bara anis hin du'a mee itti fa'a ustaada namaa dhufe. Inni immoo nama miti ka. Munzir yoo jiraatan dubbadha. Namoonni Waaqayyoo dhufanii jiran ustaazi amma jaraaf carraa kennina. Obbo Muusaa. Rakkoon qabu nama kan biraafis carraa kennaa ala. Achi kana jechuu barbaade Munzir. Qo'ee maraanaa tanaaf ta'a. Abdii jirtaa? Abdii Eliyaas dubbadhaa sinis suuraa 1933 irratti maal jedha nan du'a jedha. Qo'ee maraanaa tanaaf. Okay. Akka deebi'ee dhufu. Abdii jirtuu? Abdii. Obbo Muusaa. Ustaaz Khalid aላችሁ? Halo. Khair inshallah. Suuraa maal ta'e jettee ante? Suuraa 1933 irratti jechuudha amma abuuni ustaazii nama dubbachaa kan inni ture waa'ee duusaa waa'ee dhiisuusaa akkamitti du'a kan jedhu irratti jechuudha. Ofii masaayyuu Isaa maal jedhee dubbachaa ture akka du'u akka kaafamu waan hunda isaa Yoom akka du'u.
Eh? Guyyaa ani itti dhaladhee fi guyyaa ani itti du'uu fi guyyaa ani itti kaafamu nageenyi anarra jira jedha. Ana sadansaa yoo dubbatu. Yoom akka du'uun siin jedhe yoom akka du'u. Aha, asxi hin ibsine kun quraana irraatidha hin ibsine. Eh? Garuu dubbateera isan isa ta'ee darbe sanadha gaalaa san isa isaan achitti raawwatan sanadha ni ibse ammas bukkeetti. La akkas miti yooma amuutu jechuun guyyaa ani du'uuf jiru jechuudha. Guyyaa an du'uuf jiru. Isa ganaa Yesuus Kiristoos ganaa dhufee duudha kan inni dubbatu ishee gobazii. Ganaadha? Ishee. Gaaffii si gaafadha naa deebisi wanta naan hubatamne jechuudha. Ish. Haati tokko ijoollee lama qabdi. Fakkeenyaan an si gaafadha. Ijoollee lama fakkeenyaan an si gaafadha dhiifama naa godhi yooni dogoggoree na dhumarratti na gorsita. Ijoollee lama qabdi. Tokko dirree waraanaa deeme. Tokko immoo mandara keessatti du'e. Tokko mandaruma gidduutti asii achi fiiguutu du'e tokko immoo dirree waraanaa deeme jechuudha. Inni dirree waraanaa jiru suni lubbuudhaan jira hin dhufne. Haati sun isa kamiin abdatti jettee yaadda? Yaada gaaffii godhu waan adeebisi. Inni tokko achumatti du'e? Inni tokko safara keessatti du'e bakkaatu halkas akkasuu du'e mandaruma keessatti jechuudha. Tuuma asii achi garaasaaf fiiguu hin du'e bakkaatu soobootu waliin dha'u du'e. Inni tokko immoo dirree waraanaa deeme. Haati sun isa kamiin abdatti? Maanni sunis egaa borduu iftaanuma du'attee yaaddaatuma jiraatti malee jireenya maaliiti egaa yaaddaatuma jiraatti. Amma kallattii mannaa deebisi isa jiru moo isa du'e sanatu eeggatama? Waan eeggattu hin qabdu kaanis du'aaf jireenya gidduu jira. Amma maal ta'u kallattii mannaa deebiste isa du'e sana isa du'e. Dhugaa rabbi jechuun akkasumatti nama fakkeenyaaf nama adda waraanaa jiru namni kun borduu iftaan du'a jedhamee akkuma shakkamaatuma jiraata. Ishi hoogganaadhaan kun jechuun ajajarra jira eegumsi ta'aa fi hin du'u bakka jechuun kun inni eegumsa amma tokko qaba kanaafiyyuu isa kam eegumsa maalii qaba eegumsa maalii qaba borduu iftaan du'a bakka akkuma shakkamaatuma jiraatama. Ishi siin ibsana dhaggeeffadhu lubbuudhaan isa jiru moo isa du'eetu abdatamash. Waan abdatamu hin qabu utuu mana jiraate illee xiqqoo seensii jira osoo mana jiraate illee xiqqoo see. Mana jira haa jennu isa mana jiru sana immoo isa reeffa ta'ee boolla gad jallaa jirutu abdatamash. Jechuun inni mana jiru kun bishaan faana quufii danda'a, of cofaa quufii danda'a, isuma jiru kanatti fayyadama. Okay, nice bakka reefidha. Amma olii galleerra jechuudha yaada kottan gala. Nabii wanti itti deemtu hunda saaqaa qoota naa galee luma dachee kan ol fuudhu. Anas gaafa jajallistu naa galeera dhaggeeffadhu sirriitti. Inni kun du'ee lafa jala jira dhaggeeffadhu. Inni kun immoo inni kamtu Nabii Muhammad jechuudha. Maa Nabii Muhammad hin abdatamaa jira? Ilaa rabbi isaa eebbisu. Inni kun immoo mirga abbaa jira dhaggeeffadhu. Waaqayyo Nabii Muhammad maali abeetta nama bara? Dhumarratti nu kaasa jedhanii kana mana hin jiranii? Okkoon eessa muslima ta'e moo? Balbala jannataa nu bana kan jiran hin jiranii? Nabii Muhammad nama bara ofii isaaniitii waan tokko gochuu hin danda'ani bara. Akkuma Yesuusii bara. Maal dharee dhiibbaansa maal dhageensa? Akkuma Yesuus Kiristoosii waa tokko humna isaaniitii waa tokko gochuu hin danda'an. Qulfii balbala jannataa isaantu nu bana jedhanii amanu nu garuu warri kaan. Inni beekamaadha kan nama irra miti gaafa du'aa kaafamuudhaaf inni. Akkamittiin isa jiru moo isa du'eetu abdatama ree? Maal inni kunis nama inni sunis nama inni kun ganaa du'uudhaa ta'a bara. No. Inni kuni fedha namaatiin kan dhalatedha. Nabiyyuu Muhammad. Walaa fedha maalii waan tokko garaagarummaan qabu namni nama. Haati isaaf abbaan isaa wal quunnamtii saalaa godhatanii kan dhalatan nama daldalaa nama turedha. Nama Aayishaa fuudhee wajjin jiraachaa ture. Kun gowwazummaadha. Kun gowwazummaa kan namni nama manatti galuu hin qabne. Ilaal nama manatti galuu hin qabne. Nama waan mataa jala kaatu hin qabne wayyaare. Seera nabiyyuun baase keessaa immoo dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Amma garaagarummaan jala maali? Ilaal Nabii Muhammad na dhaggeeffadhati. Humna isaaniitii waa gochuu hin danda'an. Yesuusis nama humna isaatii waa tokko illee gochuu hin danda'u. Maal garaagarummaan maali? Garaagarummaan isaaniis ni mana dhaggeeffadhu. Inni kun jaalala labsa. Inni kun immoo maal jedha beektaa? Islaamummaa gadhiistee nan guyyaa 3 gidduutti ajjeesedha. Isa kamtu jaalala labsaa? Isa kamtu jaalala labsa? Yesuus moo? Amma fakkeenyaaf Yesuus moo?
Qoy. Ishina dhaggeeffadhu. Yesuus jaalalabsaa? Deebi'aas. Maal taate ante jaalalabsa jettaa Yesuus billaa fiduufan dhufe abidda lafarratti buusuudhaafan dhufe jedhee bal'ina keenyaati. Wal jaalladhaas kan jedhu jira inni kun hiika Maal kan biraa taate mataa isaa billaa danda'e qaba. bitadhaa? Balaa buusuufan dhufe. Nageenyaati. Dhaggeeffadhu. Nageenyaati macaafa argine. Tole itti deebinaa qoysa kan amma ol falmuu gochuun Maalitti deebinaa dhiyeessa kana situ fideewooti maal taate? Inni kun jaalalabsaa inni kun akkana. Inni sun akkana inni kun akkana. Ishi dhaggeeffadhu qoy. Dhaggeeffadhu. Jedheera moo hin jenne billaa fiduufan dhufe moo jedheera moo hin jenne? Inni immoo nagaas nan buusaa gooliis nan kaasaa jedhe. Kaalas rabbaa ishee. Addina biyyi rabbiin arrabsiin. Kana jechuun wanti hundumtu harka koo keessa jira kun aangoo waaqummaa. Waan ta'e naaf wallahi na biyyi rabbiin arrabsiin. Ofii keessaniitiif na biyyi rabbii arrabsitanii ofii keessanii na biyyi rabbii xiqqeessitanii waan ta'e nu haasofsiisinaa. Gooliis nan kaasa jedhe. Na biyyi rabbii tokkollee kan goolii kaasu hin jiru kan biyya batabbatu hin jiru boo. Nabii elaa amma kam dhabeettaay dhoksaan kun yoo amma jaamummaa keessatti namaaf hin galu laata amma iji kee hin banamiin otuu sirriitti quraanatu hin dubbisiin otuu quraana dubbiste wanti kun siif ifa laata. Jedhi jaamaan kan ta'e numa namaa galaati jira akkuma namaa galaa ishee. Taayitii dhaggeeffadhu quraanuma dubbisi elaa achuma keessa jira wanti hundumtu dhugaan kan rabbiiti. Ati mama caafa dubbiste. Maatiin koo musliima turanii dhaggeeffadhu. Ati mama caafa dubbiste jettaa? Eeka qoy dhaggeeffadhu maatiin koo. Qoyka osoo macaafa dubbiste osoo macaafa dubbiste Yesuus Kiristoos nagaa fiduuf hin dhufe billaa fiduuf hin dhufe soonni jedhu nagaa fiduuf hettaati. Dhaggeeffadhu maatiin koo hundumtuu musliima turanii hankan koo seenaa koostiin hima. Maatiin koo hundumtuu isaan booda gaafa waan hundumaa laallu yaadi gaasumatti beektuudhaan mala amma fakkeenyaaf jechuudha. Waa'ee maatii keetti si gaafachaa jiru amma waa'ee macaafaa isaarraa. Waa'ee macaafaa isaarraa amma. Ati macaafa osoo dubbistee akkamitti akkasii ta'an siin jedhe. Isa kamii? Yesuus nagaa fiduuf hin dhufne soonni jedhu. Qulqulluu ta'uusaa koo suuraa 19 dubbifachuu dandeessa quraanuma irraati qulqulluudha. Waa'ee isaa miti kan si gaafachaa jiru. Nagaa fiduuf waan hin dhufe isinitti hin fakkaatinii xabii buusuuf hin dhufe. Nagaanis mataa ishee waliin dhuuf hin dhufe. Maarreen kun ikkoo amala waaqummaa isaa beekama. Kanaaf iyyuu inni kun nagaa fiduu dhufe inni kun akkana jettee haasa'uun kee dogongora miti. No lakki kun amaluma waaqummaati amaluma rabbiiti inni kun rabbii yoo barbaade inni dabaa yoo barbaade hin jiraachisa dhaggeeffadhu. Kun amala rabbiiti la. Eenyutu waaqayyoodha? Yesuus moo? Maarqos 13:28 yoo deemtee dubbifattee maa jedha beektaa? Yesuus moo? Yesuustu waaqayyoodha? No waaqa guutuudha nama guutuudha dhaggeeffadhu. Waaqayyoon batabbata. Qoy. Waaqayyoo abidda buusaa balaa buusuu dhufaa? Cabbii mini bakka kaayyoo roobsaan maal kan isaati waan hundumtu. Waaqayyootu humna isaatii waa gochuu hin danda'u? Maaf hin danda'u bakka kaayyoon buusan siin jecha. Humna kootii waa gochuu hin danda'u. Isuma bakka kaa buusu humna kootii waa gochuu hin danda'u moo jedhaa? Kam? Humna kootii waa gochuu hin danda'u jedhe Yesuus. Hin jenne. Okay. Qoy. Isa kanas tan si deebi'a yoo barbaachisa. Qoy maalitti deebita qoy maalitti deebita waaqayyoon aan jechaa taban. Sirriidha. Ati humna keetii waa gochuu dandeessaa? Ati humna keetii waa gochuu dandeessaa? Maal nama dhaamani koo nama keedha. Kalas Yesuusis akkas jedhe. Ani humna kootii waa gochuu danda'u. Ati Yesuus tokko miti? Qoy ati Yesuus tokko maka? Lakki. Akkamittiin inni gosa Muhammadiin uumedha. Asumaanuu maraanataan cidha godhatee jira. Cidha godhatee jira cidha zirgii godhatee jira cidha. Yoom? Godhatee jira maraanataan gaafadhe. Zirgii godhatee jira cidha. Eeywa. Mee gaafadha wajjinaa saamee. La wajjaa. Sanadi habibi. Saata'asha wallah. Jidduudhaan reefu waa'ee cidhaa kaasee tureemi. Boo. Maraanataa keenya zargii cidha godhattee. Eeyyeno maanni waan yaaddeemu. Lakki ati jechuun zargii godhattee maaf jedhe. Eeyyee dabalachuun hin danda'amu akka kan keenyaatti tokkumadha. Dubartiidhaaf mirga isaanii eegamaadha. Silaanii dabalataa waaqayyo keetii fuudhee malee silaa. Waaqayyo keetii fuudhee malee silaanii dabalataa. Mirgi shamarranii eegamaadha nu bukkeetti dubartiin kabalamtu. Silaanii dabalataa siin jedhe. Silaanii dabalataa. Hin fuudhamtu. Kabajamaadha. Booda irratti deebina. Kabajamaadha. Kabajamti dubartiin bukkeetti. Silaanii dabalataa waaqayyo keetii fuudhee zergii olichaa dheete.
lakki in kabajamti dubartiin ishee Dargii irratti otoo hoolichaa dubartii irratti dheedhee siin jedhe dhiirri jechuudha. kan biraanii Dargii hoolichaa dheedhee cidha hoolichaa. ejja Cidha hoolichaa jedhama keetti. dheedhee booda ragaa fiddaati yeroo takka dhaabe. Cidha hoolichaa dheedhee. Ejja hafuura ejjaa jedhama nu bukkeetti Cidha amma lama hoolichaa sadii dheedhee siin fuudhu. jedhe namichoo waan si gaafate naa deebisu. Dubartiin akka isheen hin dubbanne gochuun immoo hacuuccaa jedhama garbuu. Tole sanirreetti deebinee haasofna obboleessa koo na dhaga'u yoo jiraatte amma waa'ee dubbachuu dhorkuu macaafamoo quraana dubbachuu dhorka kaje'utti deebinee haasofna. Amma waa'ee cidha hoolichaa dheedhee si gaafadhe. An amma kan si gaafadhe naa deebisi. Dubartii eenyutu hin dubbatin ja'a waliin itti deebinee dubbanna. Eenyutu dhibba kuma fuudhaa itti deebinee dubbanna. Macaafa kamtu ayyamaa quraana moo macaafatu ayyamaa itti deebinee dubbanna. Akka ergaa Qorontos keessatti 14 hin dubbatin abbaa manaa ishee gaafattu jee afaan qabu macaafa keeti. Akkasuma immoo kuma fuudhuu haayyimu macaafa keeti. Ni ejji kajuus boodarra fidda amma cidha hoolichaa dheedhee hunda hidheeti. Cidha hoolichaa ciricha irratti dhaladhe inni habbee maal taate? Cidha hoolichaa dheedhee siin jedhe. Fannoo irratti dhaladhe aan. Rakkoon qabu baga dhalate. Cidha hoolichaa dheedhee hunda hidheeti amma. Cidha hoolichaa gaafa jettusti hoolicha gaafa jettu akkamittiin ibsita? Zargii hoolichaa dheedhee cidha hoolichaa. Naaf hin galle gaaffii kee naa qajeelchi. Gaaffii kee naa sirreessi. Siif gala. Laa sii galu jira cidha hoolichaa dheedhee siin jee. Okay, hoolicha gaafa jettu Kiristoosiin Iisaadhaan ibsuu barbaaddeetudha. Rakkoo tan qabu macaafa keetu cidha hoolichaa jedhee dubbata cidha hoolichaa dheedhee. Okay, ela akkam dhabeetta amma macaafnumti kutaa gadii kutaa elementarii iyyuu sorgoof sokkoo waan jedhamu barsiisa. Cidha hoolichaa hin dheedhee yookiin dhaqee jettee jala murtee naa deebisan booda waan hin sitti deemuun qaba. Cidha hoolichaa dheedhee hunda hin. Cidha hoolichaa gaafa naa ibsii keetii na gaafadhu. Tole Yesuus fuudhee. Uy, Yesuus hin fuudhu inni koo isa Muhammadiin uumeedhaan inni koo. Isaa jechuun rakkoon qabu waa'ee uumuu isaatti deebinaa maraataa kiyya waa'ee uumuu isaatti deebinaa amma wanni siin jedhe Yesuus Kiristoos fuudhee gaa'ila godhatee inni hin fuudhu macaafni gaa'ila hoolichaa daa'ima afaan fuudhu inni akka Yesuus hoolichaa miti hoolaa rabbiiti. Galatoome kanaafuu hoolichi fuudhuu isaa dubbata macaafni hoolichi fuudhee jira jedhee dubbata cidha hoolichaa jedhee dubbata. Kallattii marra ni kamuu walaa qaba beektaa hubannaas gaafata. Ni kamuu miti balleessu afaan Oromoon dubbisu jira afaan kabiraa naa hiitaa miti. Afaan kabiraa naa hiitaan afaan Oromoo dubbisu jira. Zargii hoolichaa cidha hoolichaa jedhee dubbata waaqayyoo keeti fuudhamu namaa fuudha hoolichi kun nama waaqa. La ishi carranaa laatteettaa dubbadhu. Laa wooma si gaafa dhenaa deebisii kanneen jira. Akkam dhabeettaa amantiin kun kan si gargaaru wayii tokko qaba inni immoo hafuura qulqulluu jedhama akka dubbiin kun sii ifu kan godhu. Atamma dubbiin kun kan inni siif ifu amma cidha hoolichaa gaafa jedhamu hoolaa ishee marrattuu eegdatu hin taane dhaggeeffadhu. Hoolaa ishee marrattuutu sitti mul'ata yoo ta'e siif hin galle. Rakkoon qabu ati amma waan si gaafa dhenaa deebisii. Bakkee kana keessaa marrattuutu sitti mul'ata ta'e naani. Yeroo takka dhiisi. Ati waa'ee hafuuraa waa'ee maarree san dhiisi. Hafuura bakka meeqa qoodamu son jeesi gaafadhe akkuma teoloojiitu hin beektu amma dhiisi waa'ee kanaati. Wanni siin jedhe cidha hoolichaa zargii cidha hoolichaa san dheeyxee siin jedhe. Cidha hoolichaa gaafa jettu nuun hoolaa fuudhee hin qabnu beektame hoolaa fuudhees hoolaa heerumees hin qabnu. Tole ayyee macaafa biraa qabdaa? Macaafa kan biraa maaliin qabanii amma biraa qabdaa macaafa? Macaafnis bira ni jiraa? Ni jira. Tole ayyee baasi macaafa. Mul'ata 19 baasi mee? 19 baani. Mul'ata 19 la? Ayyee. Okay, inni kun koo mul'ata jechuudha kan dhabeettaa ibsaa koo siin ibsaati. Dura dubbisi namicho.
Okay, kono dubbifadheera maal jedha beektaa inni kun dhoksaan isaa akkasitiin siif hin galu. Dhoksaa isaa dhiisi naa dubbisi dhoksaa dhiisi amma dubbisi dura. Eshi yommus ergamaan sun warri gara cidhaa gaa'ela hoolichaatti waamaman haa gammadan atis kana caafii itti dabalees kun waaqayyoo isa dhugaadha naan jedhe. Abshir galatoom. Kanarratti isaaf sagaduudhaaf miila isaatti nan kufe. Achuma qabi cidha hoolichaa jedhamee miti. Eeyyee. Cidha hoolichaa Yesuus Kiristoos hin fuune naan jette. Amma immoo kun cidha hoolichaa jedhe dubbatu jira. Eenyu fuudhe hoolitti fuudhe maal fuudhe silaa nama fuudhe. Okay bakka ammas siin ibsa ishee kana bakka baganaa dhufte asiin dhaggeeffadhu takkaa ishee. Cidha inni macaafni qulqulluun jedhee ibsu kuni bara dhumaatti yookaan immoo bara qiyaamaasa jedhamu kana gaafa iyyi isaan deebi'ee dhufutti amma quraanuma dubbata akka inni deebi'ee dhufu. Guyyaa inni dhufu sanatu cidha jedhamee waamama dhaggeeffadhu. Guyyaa inni dhufee warra kan sanatti yaada mataa keetti kan jirta. Macaafni jedhamee waamama malee. Dhiisi macaafni akkas hin jedhu. Macaafni Aayishaa waggaa 12tti fuudhetti himni kan inni fuudhee deemu. Yeroo tokko obsi. Wanni isin haadha mana waaqayyoo keetiyyuu Mariyaam waggaa 12tti deesse. Waaqayyoon keeyyuu intala waggaa 12 keessaan dhalate. Sana dhiisi rakkoo qabu. Amma wanni isin jechaa jirru. Zargii hoolichaa waaqayyoon kee akka cidha godhatu arguun kee waan tokko hoolichi akka cidha godhatu hoolitti wajjin godhatamoo maal akka ta'e boodarra ragaa hoolitti ta'e inni fuudhe maqaa isiitii fi hoolicha hoolitti inni fuudhe sanillee nuuf himta abbaa mana waaqayyoo keeti haadha mana waaqayyoo keeti nuuf himta jechuudha. Waa'ee fuudhaa kana hedduun haasa'ime mee ayyee amma lama fuudhuun ejjuudha kajehu macaafa ragaa naa baasii guddisa banadhumaa hiikee lama fuudhuun ejjaadhaa itti haasaa turte ragaa baasi. Ragaa ammatti sii baasuun danda'u na dhaggeeffadhu. Lama fuudhuun sirriibamoo? Waa'ee biraa dhaabe amma lama fuudhuun ejjuudha jettee ragaa baasi. Ejjadhatu isheen jirtu fuudhuun. Amma sii baasuun danda'u. Waan akkana jiru kana ragaa baasi dafee. Amma ragaa sii baasuun danda'u naam mijatuun jedhatis beektaa isa kana. Bakka isaan aladhu nattu sii baasa bakka isaan aladhu ragaa naa kan. Lama fuudhuun ejja kajehu ragaa naa aladhu bakka isaa macaafa. Isa kana siin baasa gaaffii kan biraatti naa darbe. Nama kun qabu ni wanta sarbaadha. Yookiin sobeetee dabarta. Yoo ragaa qabaattee lama fuudhuun ejjeete san ragaa san amma macaafa irraa sii baasa ragaa naa aladhu. Okay, naa baasati bakka rakkoon qabu. Anaaf naamni jennee iyyuudha baasuudhaaf. Macaafa san naa himi sii dubbisaa rakkoon qabu naa himi. Baasi ka beekatte himni maal? Sii baasa naaf himi macaafa ragaa qabu hin qabdu warra ragaa hin qabne haasofite. Way gudi ati nama kan birattee barsiimeeti jechuun badaa danda'an jirtu. Awwanni siin jedhee dubartii lama fuudhuun ejjuudha kajehu macaafa irraa baasi. Yoo kana kayyadu taate lama miniim otuu isheen jirtu iyyuu baasanii kan biraa fuudhuun ejjedha. Rakkoon qabu ragaa baase jemma dubartii lama fuudhuun dhorkaa yoo ta'e ta'uusaa kan agarsiisu macaafuma tokko lama fuudhinaa kajehu yookiin takkaachiin fuudhinaa jee kadhorku macaafa mul'ate seeroo maanga mul'ate wannis tokko qofa fuudhaa kajehu macaafa keetii irraa baasi yoo kana dhabde yoo lama fuudhuun ejjuu kajehu dhabde dubartii takka qofa fuudhaa kajehu jecha jiru qofa naa baasi macaafa keetii irraa. Amma isa kana siin baasaa shi gaaffii kan biraatti darbe ammaan sii baasu jechuu kola madeenni kun macaafa keessa kan jiru eenyuyyuu beeka isa kana. Ati karoora lama fuudhuu qabda fakkaata kanaaftuu waggamtee falmaata. Sansiin galchu. Amma rakkoon isaanii inni guddaan keessa ba'ame koo. Dhiisi amma waan rakkoo keenyaa dhiisi. Gana samiirra jinjira. Baasi ragaa baasi oduu dhiisi dubbii dhiisiti lama baasi ragaa. Lama fuudhuun ejja kajehu ragaa baastaa jechuudha. Namni haadha manaasaa yoo hiike hin ejjedha akka isheen ejjete iyyuu eeyyamaa fedha. Kun seerumadha bakka jechuun dhiirri tokko dubartii lama fuudhuu hin danda'u. Rakkoon qabu raguma fidi ammati ragumaa lama fuudhuun ejje jiru raguma san baase. Ishi naafsi ishi barbaadaan jira akka inni jiru atis beektaanis beeka akka inni arganne gatii akka inni turu gatii beektuuf na gaafatte asii. Gaaffii kan biraatti darbi yookaan nama kan biraatti dabarsii yoo dandeessu ta'e. Tole rakkoon qabu. Salamoon 700 fuudhee man fuune. 700 fuudhee Old Testament 3 kuma tokko Old Testament fi walitti kuma tokko fuudhee man fuune. Kuma tokkoon inni baraka kuumuufaadha. Walee galatoom Yesuus Kiristoos seera kakuu moofaa diiguudhaaf dhufe moo hojiirra oolchuu dhufe?
Dakka hojiirra oolchuuf dhufe garuu akkasuma ni gaanni kun akka Garuu beektaa. jedhila jecha garuu yoo sanaan xiqqoo natti hin tolu jechi garuu yoo sanii natti hin tolu. Garuu dhiisiiti seera kakuu moofaati jettee dubbachaatiin jirta. 900 kan Salamoon fuudhee Yesuus Kiristoos sirrii miti jedhee dubbatee beekaa? 1,700 fuudhee 300 immoo hojjettoota sajjoota isaa fuudhe. Amma bara kakuu moofaatti inni ture. Kanaafuu 1,000 suni dogoggora jaamee jira isin jedheen. Amma gooftaa Yesuus Kiristoos kakuu sana diiguuf hin dhufne ani kakuu sana jabeessuuf hin dhufe malee. Galatoo saniifuu ati 700 fuudhee 1,000 fuudhirreeti. Jabeessuu dhufne nana saati nan saamiin kaayoo dhugaa qabda ta'e na dhaggeeffadhu. Na seerri kakuu moofaa keessa ture immoo bara isa dubartii 10,000 fuudhi kan jedhu seera sana keessa hin jiru. Solomoon fuudheera hin fuudhiini seera bara sana keessa hin turre. Waa'ee dubartoota 2-3 wajjin ejjuu irratti immoo kakuu haaraa keessatti immoo iddoo baay'eetti iddootti kaasee dubbatu qaba. Rakkoon qabu lama fuudhuun ilaali wanni siin jedhe lama fuudhuun ejjuudha. Kaja'uu fidennaan ragaa barbaadu jirtaami. Amma gaaffii